بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتو تجيبه ميديا حتى وانتن اسنيف قبضي أسبقه معلومة جيبه ميديا اسنيف إبسوفي إقام وقاسة مقا جيبه ميديا رأي موجل قبنو بيه كناف ifa kan kennu laga gibeeti bakka hedduutti biyya kana bakka hedduu kan qaqqabu ifaan laga gibeerraa ka'eeti. Kanaafuu nutis gibee jennee kan nuti moggaafne ifaan laga gibeerraa ka'e bakka hedduu gatii qaqqabuuf akkasumas nutis immoo ergaa nuti isiniif dabarsinu ergaa amantaa islaamaa qabate waan ta'eef amantaan islaamaa immoo ifa waan ta'eefu ergaa kana asii dabarsinee kara kanaanis jireenya namaa yookiin immoo ergaa asirraa darbuu akka jireenya namaa ifu barbaanneeti jechuudha. Kanaafuu gibee miidiyaan kun immoo eenyuu fi darbaa yoo jettani akkuma beekamu biyya kana keessatti baay'inni ummata muslimaa inni guddaan kan inni jiru Oromiyaa keessa. Kanaafuu gibee miidiyaanis afaan Oromootiin kan daddarbu ta'ee kutaalee Oromiyaa hundayyuu akka nuu qaqqabu fedhii keenya. Kan immoo gibee kan miidiyaa irratti hojjetu namoota akkuma bakka jiranuutiin loqoda jaraatiin amma dandeenyeen amma arganneen akka loqoda jaraatiin akka inni darbu goonee Oromiyaa kana keessatti ergaan akka inni qaqqabu gochuudha kaayyoon keenya gara fuulduraa wanti miidiyaan kun dhaabbateefis jechuudha. Kanaafuu wanti isinirraa eegamu miidiyaa keenya bakka hundattuu sheer gootanii namoota hunda qaqqabsiiftanii akka ergaan kun nurraa jara qaqqabu nuuf gochuudha. Sana booddee akka nu lammanuu waliin milkoofnu du'aayii gochuudha jechuudha. Inni kan biraa gibee miidiyaa kana irratti maaltu darbaa jennee kan gaafannu immoo yoo ta'e egaa gibee miidiyaa irratti sagantaan adda addaa ni darba, sagantaan da'awaa ni darba, akkasumas ergaan gaggabaabaan haala yeroo fi wantoota kana fakkaatan hunda gibee miidiyaa irraa kan nuti isiniif dabarsinu ta'a. Kana malees diraamaa, tafakkura, seenaa namoota seenaan jaraa hin dubbatamne garuu seenaa guddaa hojjetanii darbani. Egaa biyya kana keessatti yeroo dheeraadhaaf seenaan guddaan hojjetamee darbeera garuu nuti ummanni muslimaa keessattuu ummanni muslimaa naannoo Oromiyaa irra jiru seenaa hedduu boonsaa fi seenaa namootatti kanaan dura hin himamne hedduun kan dhokatanii afani Oromiyaa kana keessatti namoonni hedduun namoonni bebbeekamaas ta'e namoonni kanaan dura hin beekamne garuu seenaa hedduu hojjetanii darban kan seenaan jaraa wajjiniin qabaramee afe hedduutu jiru namoota akkasii kanas seenaa jaraa amma dandeenye bakka seenaan sun itti hojjetame qaqqabuudhaan seenaa kana finnee isin biraa ga'uun kaayyoo keenya isa tokko jechuudha. Kanaafuu wanti isinirraa eegamu gibee miidiyaa kana subscribe gootanii namoota beektanuufis nu ergitanii akka irraa barattanu nus jajjabeessitanu dhaamsa keenya hadhaaf kanuma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.